manni kana mana kana obboleettiin teenamee akkama kagoot ija keessaniin arguu fi olaman qabdu gatii isaa isinii himuun isin agarsiisa. Itti aansuun soolarii qabdi, timira kaartoona tokko firii 8 yookiin kiiloo 8 qabu qabdi. Rabbi sirraa haa jaallatu. Lakka Raayizii seena qabeessaa fi yookiin ajaa'ibaa obboleettii teessan yookiin ammoo hordoftootiyyaa Haliimaa jedhamtu baadiyyaa keessatti meeshaa qarshii gara 150 jala gahu uffata majliisaa meeshaa manaa guutuu kan magaalaa tahu baadiyyaatti haa afatan haa barichifatan warri keenya jette. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Acha maarkafuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jira jirtu amantiif kutaanu sooldiin qoodin bakka jiraattan. Akkuma asitti argitan kun jalqaba irratti akka beeksisaatti kan isinii dhufe dirriyaan sunii guutuun uffata ka haadhaati ka abbaa ammoo tuyyuu akka beeksisaati kan isinii dhufe kan dhiiraa sun kan abbaati jechuudha. San qofa odoon ta'in meeshaalee hedduudha. Jalqaba famuu meeshaa nu bira jiru fuunee baajaaji keessa yaabbannee gara bootaa majlisni jiru deemaa jirra. Achitti ammoo makiinaa eeguu jirra. Aduu jechuun wanna hagana hin jedhamnedha. Qarshii majlisaa akkasuma ammoo tuyyuu majlisni kami kan jedhuuf isa kanaadha. Baay'ee bareedaadha hanga manaa akkasuma ammoo tuyyuu qarshii meeqa akka fixee makiinas tahee dabalataan ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni isin sirriitti hubattanii naa beekuu qabdanii obboleettiin teennatuni wanni isin dalayde seena qabeessa wanna isiniin jedhee fi wanna isin dhugaan dhibbarran na wajjin arguuf teettanii gatiilee meeshaa akkasuma ammoo tuyyuu sarpiraayiziin akkamitti jira maal fa'a warri jettanii fi booda sanii erga makiinaa arganne aduu keessaa majlisa keenya fe'annee meeshaalee hunda irratti guurannee imala karaa keenya itti fufnee jirra. Karaan deemsi keenya akkuma itti fufetti jira. Erga sanii wanni an xiqqoo isinitti himu xiqqoo anan ragafla eessa sooma wajjin aduu amataan na buwwaafatee asitti akka jiru argitanii gasuma fuulleen jijjiiramee jira. Haa ta'u malee imala kiyya akkuma itti fufee fi imala sirriitti jechuun viidiyoolee kiyya keessaa seena qabeessa jedhee yaaduudha. Erga achi geennee jennee makiinaa irraa meeshicha keenya buufataa jirra. Kanaafi namootiin baadiyyaa yaaddanii fi akkasuma qilleensa bareedaa qulqulluu kana barbaadanillee asumaan daawwadha. Namni ammoo viidiyoo kiyya ilaaltan laayik gochuudhaan warri haaraa taatan sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Erga achi geennee mana kana obboleettiin deemnee akkama qabaatu keessatti ilaaluuf teessanii meeshaa hunda afaa mana keessaa binnee dhufnee jirra. Isaan hin beekne majlisa qofa se'anii haaluma kanaan sharaa moofa afanii booda sanii sharaan kun sharaa orijinaala sadarkaa tokkoffaa ta'edha. Sadarkaa qaba meeshaaleen hundi isaa. Viidiyoon kun viidiyoo baay'ee sa'aatii 2-3ti. Garuu ammoo tuyyuu idiit gochuun daqiiqaa 10 keessatti kan isinii deebisee isin ammoo viidiyoo akka hin ifanneef akka ilaaltaniif malee silaa hedduu namatti tola. Erga sharaa kan afnee jennee sharaan meetirii 5 jechuudha. Itti aansuun minxaafii guddaadha kan isiin bittee fi Rabbiin isii irraa haa jaalatu. Minxaafiin isiin bitteef kuni ammoo tuyyuu minxaafii sadarkaa lammaffaa akkuma isinitti hime qarshiin isaa 9,500. Minxaafiin 9,500 majlisni meetirii 6 hagam warri jettan har'a sirriitti ifasinii ta'a manni baay'ee bareedaa fi guddaadha. Akkasuma ammoo tuyyuu ifaan ifatti sirriin nu hima. Baadiyyaa keessa bakki kun wanni isin ajaa'ibee isin dhiisuu hin dandeenye keessa raajii guddaa kan namatti ta'udha. Maatiin guutuun abbeeronni jiranii, abbaan jiranii, obboleeyyan jiranii meeshaa kana nu gargaaruudhaan ol guuraa jiranii meelaa gochuudhaan maaltu tahe akkasuma ammoo tuyyuu viidiyoo seena qabeessa yookiin ammoo hedduu nama dinqisiisu maaliif jettee wanna an jedheef isinillee argitanii laaltanii hubachuu dandeettanii. Kanaafi amma majlisa afataa jirra yookiin majlisa sirreessaa jira. Wanni isin sirriitti hubachuu qabdan asiin kaa'uun barbaadne asiin rakabootii jira akkasuma sufraa gugurdaa lamatu jira. Meeshaan kunillee walirratti maachi yookiin xagnii hangam tahee asumaan laayikii koomantii yaada keessan naa kennaa isiniin jedha. Maaliif isiniin jennaaniin koomantiin keessan anaaf barbaachisaadha na gammachiisa. Laayikiin keessan ammoo viidiyoo kiyya naaf facaasaa. Sabskiraayib gochuun ammoo tuyyuu jaalalaa fi kabaja naa qabaachuu viidiyoon kiyya uummata bira fudhatama qabaachuun agarsiisa. Meetirii 6 jechuun kun haga amma isin argitan kanaadha. Baay'ee guddaadha jechuun bareedaadha. Kiyyallee meetirii 6 amma kana of jala achi fuffuudhaa jira malee as kaa'uun hedduu isa akkuma magaalatitti jidduu kaa'ee haala amma argitan kanaan kun tolchee jira zana godhe. Amma ammootu achi kun sufraa nyaataa guddicha warra argisiisaa jira. Sufraan kun orijinaala kama namni magaalaa qaalii itti fayyadamudha. Abboo Rabbiin isii haa bareechu. Du'aa ija Ramadaana kanaan godhaa fi rakabootti illee kama magaalaati. Wanni hundi isaa jechuudha. Bakka anillee natti tolee karaa dheeraa qaxxaamuree baadiyyaa keessa wallaahi deemee wanni akkanatti hafee fi afuun hojii kiyyaa
jechuun bareechisee isin gammachiisudha malee kaffaltiin asirraa kaffalamu tokko hin jiru isin hundunni beeytanii ergee dhiisuu danda'a ofis dadhabee maatis dadhabsiisee haala kanaan akka isaan gammaduu fi akka isin gammaduu fi akka maatiin gammaduudha rakabootiin akkana bareedu kun qarshii 2400 bichaadha isiniin jedha jookiin kun qarshii 1100 garuu 1000 herreegee fi itti aansuun burcuqqoo darsana tokko qabdi qarshii 1000 na hubadhaa sirriitti feermuuziin 2400 waan akkasiin fakkaate daftararra laalaan jiru jalqaba feermuuzii kana bite Firmuuziin kun hedduu bareedaadha. Kanaaf sufraan guddaa walirra lama meeshaa hedduudha tokko lama qabdu gatii isaa isinii himuun isin agarsiisa. Itti aansuun soolarii qabdi, timira kaartoona tokko firii 8 yookiin kiiloo 8 qabu qabdi rabbi sirraa haa jaallatu lakkaa'ee hundaa kennaa jira. Akkasumas soolarii qabdi. Soolariin kun wanni isin sirriitti beekuu qabdanii jihaaza qaba akkasuma mootuyyuu eelee alarraa fudhate yookiin diishii qaba akkasuma immoo ampuulii 4 qaba. Ampuuliin afranuu gamada dhuunfaa ofiitii qabdi isiniin jedha. Waan ajaa'iba irraa soolarii kana ibseellee isin agarsiisaa cheek godhe kunoo haala kanaan jechuudha kan ifu kan cufamullee baxxaariyaan isaa kun yookiin jihaazni isaa soolariin kun dirqama bitamee guyyaa 3 aduu keessa ala turuu qabaa jedhanii warri sirriitti beeku yookiin hin ta'in 4G ta'a kanaaf warroonni soolarii bittan asumaan barnoota gaarii isiniif haa ta'u guyyaa 3 ala tursiisaa aduun ibsini kun walaala akka ifu ampuuliin afranuu haala kanaan ifti cheek goone garuu ammootu viidiyoo waan jechuun sadarkaa 3 ifti waan isinii dheeratuuf jecha salphamatti idiit godhee jarjare jechuudha viidiyoo dheeraadha gara sa'aatii 2 isiniif gala jedhee yaada ganamarraayyuu jechuudha garuu ka viidiyoo raabuu eegalee erga deemsaaf kaane imalaa fi kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa soolariin kun qarshii meeqa horri jettanii fi ammaaf kan isii bite qarshii 7,000 isiniin jedha sadarkaa qaba kan achi gadi illee ni jira itti aansuun ammoo tuyyuu zayitii oomaariin qabdi akkuma baratame jechuudha qarshii 1,700 sinii gimmaasha qabdi dhiifama of kolcha daftararra ilaalaan jiru sinii kana gatii isaa ammoo tuyyuu daftararra malee an hin beeku asitti ammoo sarpiraayizii baay'ee jira kan isin martii warri abbaa qabdanis ta'e obboleessa qabdan ittiin gammadaniidha asitti abbaa isiitii uffata milibsii hodhisiiftee rabbiin argitanii addunyaa akira khayrii siyaa hodhisiisu badan godhu malee jedhanii asitti nu garuu ammoo tuyyuu kootii bichaa akka godhatan yaanne isaan godhu malee jedhanii godhatanii zakkiillee bittee fi ammoo asumaan of kolche jedhaani kaalsiin na jalaa baddee jedha meeshaa keessatti meeshaa keessaa buutee baddee na fakkaate kaalsiin hin dhaynee fi dhiifa manaa godhisiin jedha kunoo viidiyoo makii irratti boodan dagadha waan ta'eef amman leen wanni hundi akka waan likkineetti binneetti lakkoofsa isitu natti hime qulfii baninaan jennaan isaan itti godha isaan illee namatti tolanii nama bashaashe wayiiti dhiisaan godhataniituma godhatanii achi booda wanna gaddisiise keessa amaamaa odoo binnee fi ifaajuun kenna hin oolle kanaaf akka waan isaan irratti likkinee hodhinee isaan irratti odoo likkanii akkanatti hin tahu maasha Allah isiniin jedha kun olaalaa maasha Allah tabaarakallah rahmaan isin hunduu namni abbaa qabdan maasha Allah jedha duraa duuban surreen wanni hundi isa achi booda maazarii diriyaa uffisaa jirra diriyaan jechuudha kama asitti iskiriin irra argitan kana wanna jechuun dukkana keessa ifa alaatii achi ol carariin isaa yookiin ammoo ifni isaa ol calaqqisa waan ta'eef malee kalarii fi akkasuma mootuyyuu diriyaallee kan amma as iskiriin irra argitan kana caammaalleen ajaa'ibsatanii caammana kamiin nattaatelanii caamman itti ta'ee wanni hundi jechuudha shaashidha diriyaa kana qarshii 7,000 diriyaa baay'ee widdii ta'eedha garuu bareedaadha kasanii oliillee ni jira booda saniillee alatti kunoolaan baay'ee bakka natti tolanii hedduu rabbiin argitanii addunyaa kira hariira jannataa isii haa uffisuu du'aayii godhaa fi waan ajaa'ibi keessaa yeroo san asriidha yeroon kun namni hundi irra salaataa jira meelaala rabbiin sadaqaalleen ta'ul fuudhamtuu fi argitanii tama yeroo saniin mallattoon isii mul'atu jira wallaahi warri ollaallee meeshaa laaluuf dhufan achitti irra salaatanii maatiin irra salaate baay'ee jechuudha hedduu warra ajii namatti ta'uudha asit du'aayii nuu godhaa jiranii du'aayii kana caqasuudhaan hanga xumuraatitti laayik sabskiraayib sheer gochuudhaan na wajjin turtii gaarii isin jaaladha isin kabaja. آمين آمين. وين قمنا ندرادو بكيسني كجودتنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم أسري الله. جزء ملايكوني ترى ترتيب إساني والجيران. مرة إساني تكيسني اللي وبيني في كما جاء وفيني هقول. آمين آمين. بسم الله هيرت ربي أكلتها أف. آمين آمين. هيرت أفهمت إلى ربي سنها أول. آمين. هيرت أفهمت إلى ربي سنها أول. آمين. أما اللي وايا دمر قلما ربي سنها أول. آمين. ما جن ربي وانتو كيو وان جمتشوا أرجعن جمدا لكسيما. يو جمدا جلان. تامي هقول. تكلم رجستول لي بكر ربي نو هقول. إيه تأجي جستول لي
ربي إنك يا ورثني ولي قلتك إيه استهابسك كان ربي هاجد كان ربي هاجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي كينا نور أجي يا ربي كينا نور أجي اللهم صل اتفق أتي وجدت لما عبد الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ربي من توفنا ربي يادي وان جولين تينا يادي إسانين جيت كان جرالي ربي يادا بوتي أسيم جيت كان شكر رامي الحمد لله وان إسان استكني تفوتي أسفديت إسان اللي أم حقك نولي قديبتي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا ربي نور عجالة يا ربي دعيتنا نور عجالة يا ربي نور عجالة يا ربي دعيتنا كيف لم يا ربي نور يا ربي كيف لم يا ربي نور يا ربي كيا يا ربي كيا جرى لي أشي ملكيسي يا ربي جرى تنلين ملكيسي يا ربي كيا ملكيسي أنا ملاك يا ربي نور يا ربي ملكيسي أنا ملاك أنا نور يا ربي كيا يولين تين أشي تيتك أتمنى ونسي أسلوت إنجيل itti amannaa wal amannaa akkana guutee fuutee itti yaaddee kaatee muraada guute muraada keessan illee rabbi haa guutu rabbi muraada keessan illee haa guutu ijoollee teenya san illee muraada isii rabbi haa guutu mana daarree illee daara nu baaftee dirraallee daara nu baaftee hiqaallee daara nu baaftee jettee daara akiraaf dunia abaa jiran dunia akirattu daara dunia akirattu yoo imaana illee daartanii jirata imaani keessan guutuu haa taatu inni kii teessan illee guutuu haa taatu wanni yaaddan bartii guutuu haa taatu مجتين ربيني ورسافون أشيت اللي عليه مجتين قاتي مجتين نفتي وارسين جتة تجاجا معك سين قالوا من بيتي زي وارسين جتة كان نملي إلى نقول بودا أكو زين جرتي أما مالي جريني ولين جرتكم فورجيتي متي أورجينالي ربي عطا أذكرتك هاتي أتسكنا جراسيته أشيت اللي قاف أقولت لي سيمولي ورا جراتو ربي سياتا آمين آمين جيسكو بودا هاجو آمين بودا هاجو آمين أفاكرت اللي ملكا آمين أفاكرت اللي جمدا آمين جنة ربي اللي أرجع ربي جنة في رسنا وافق إسلام ما تنرس قدار ربي مرادك سنابوت تلرمين اللي جيجنو هاد ربي كان أيان نو كان نقول أيان ربي أشيلينو أبا ما شاء الله إن شاء الله ربي أشيلينو هذا أبو ولقيت ربي نواكن ورا ولنا ربي نواتاسيسو أريبا 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 ما يصير أريبا بيتي ساعتي ما كنا